wataadara ta'anii raajaa ittisa biyyaa ta'anii tochochochoo danda'u naftanyaa jechuun naftii jala dhufe naftiin kuni qawweedha jechuudha. Qawween bulchuu warra yaalutu qawwee qabatee qabeenya bulchuus haa ta'u qabeenya sabaas haa ta'u warra sarakkisu gara deddeebi'ee nyaachuu malutti deemaa jira. Kanaaf egaa mootummaan kun fala barbaachuu dura wanti isaa fi akka laayyootti akka wanti argame maa'inni filannaan humnaan deebisuu, saba humnaan bulchuu yaaluu, nagaa humnaan fiduu yaaluu hundisaa. Amma akkuma beekamu yeroo lola Tigree sana gubbaatti wal qabatee nama miiliyoonii tokko oltu dhume akka warri tokko dubbatanitti namni baay'een miiliyoonii meeqaan hin buqqa'e. Naachi immoo dhiibbaa faranjiiti immoo nagaan hin uumama jedhamu Oromiyaatti immoo lolaan rakkoo hiikna jedhamee bobba'ame otoo isa rakkoo sana immoo hin hiikne immoo rakkoon warra Amaaraa ka'e. Kanaaf egaa biyyi sukkusuni manca'aa jirti jechuu kooti gabaabumatti. Galcha kootti sabni baay'een nagaa barbaada. Sabni tabbaa fe'ee nagaa barbaada. Amma durii sabni Gojjam, sabni Gondar, sabni Walloo, sabni Maali Amaaraas yoo ta'e Oromiyaa gubbaatti akka sabaatti bobba'ee saamee saamsisee sirnuma sana naftanyaa jedhamu sanallee ijaaraan turre. Kan kana ijaaraa ture warra mootummaa jedhanii yeroo tokko afaan keenya iyyuu dubbatu warra mootummaa sanattu afaan sana fudhatanii aadaa sana fudhatanii amantee sana fudhatanii saba keenya gubbaatti bobba'anii warri aangoo fi aangoodhaan wal qabatee warri jiran aangoo wajjin warri chocho'an aangoo sana qabatanii warri dachii saba keenyaa saamanii qabeenya saba keenyaa saamanii humnaan saba keenya bulchanii warra akkasiitu bobba'ee waggaa dhibbaaf meeqa saba keenya dararaa ture, dhiibaa ture, lafa irraa fudhachaa ture, saamaa ture, saamsaa ture. Kanaaf qote bulaan Gojjam, qote bulaan Gondar, qote bulaan Shawaa warra naannoo Amaaraa, qote bulaan Walloo maalitti hin gaafatamu? Maali darbee carraayyuu hin qabu jechuudha. Humna sana hin qabu. Saba biraa dhaqee saamuudhaa fi saba biraa dhaqee akka barbaadetti dhiituudhaa fi bulchuudhaa fi humna iyyuu hin qabu jechuudha. Dandeettii isaa hin qabu jechuudha. Kan itti gaafatamu warra aangoo qabanii fi aangoo wajjin warra wal qabatanii chocho'anidha. Wataadara ta'anii raajaa ittisa biyyaa ta'anii tochochochoo danda'u. Naftanyaa jechuun naftii jala dhufe. Naftiin kuni qawweedha jechuudha. Qawween bulchuu warra yaalutu qawwee qabatee qabeenya bulchuus haa ta'u qabeenya sabaas haa ta'u humnaan saba bulchuus haa ta'u warra karaa kana bobba'etu achii dhufee jechuudha. Sun naftanyaa jedhamu kun sanarraa dhufee jechuudha. Qawweef lafa gubbaatti hundaa'e jechuudha. Warri kun egaa qote bulaan amma siin jedhe otoo hin taane warruma aangoo wajjiniin chocho'antu inni kaan masqalii baachuu danda'a, inni kaan qawwee baachuu danda'a, inni kaan afaanicha baatee deemuu danda'a. Wanti qabu si galee division of labor jedhamu kun jijjiiraa isuma qabatee isa bobba'eetu saba kana akka hin taanetti miidhaa ture. Mirga isaa dhiitaa ture, qabeenya isaa saamaa ture, saamsisaa ture. Akkasii jechuu kooti rakkoon guddaan jiru. Ammas rakkoo sana sabas walitti buusuun jira. Kana kan godhu garuu dhibee siyaasaati. Dhibee siyaasaa sana immoo akka nuti hin fooyyefne, akka hin fooyyessine kan godhu warra aangoo qabatee olaantummaan aangoo sana geggeessaa jirutu fedhii rakkoo hiikuu dhabuudhaan kan ka'e rakkoo kana hiikne saba akka barbaannetti bulchuu akka barbaannetti mirga isaa sarbuu akka barbaannetti qabeenya irraa fudhachuu akka barbaannetti waan barbaanne gochuu hin dandeenyu warra jedhantu rakkoo kana bal'inaan uumaa jechuu kooti. Sabni egaa achiinis asiinis yoo ta'e gowwoomuus yoo ta'e maal ta'us tokkos yeroo tokko yeroo lola kana keessa galee miidhamu jira. Sabni hunduu jechuu kooti. Maalamma warra Amaaraa taranyaan hin jedhu miti warra Oromoodha. Yeroo Oromoon dirooniidhaan reebamaa jiru, aeroppilaanii qeensaa gubachaa jiru, raayyaan ittisa biyyaa irratti bobba'ee
special forces irratti bobba'ee milishaan bobba'ee poolisiin bobba'ee saba keenya reebaa jiru dhiitaa jiru hidhaa jiru ajjeesaa jiru taranyaadhaan hin jedhu jechuu kooti. Sabni egaa kana keessa hin miidhamaa akka ta'utti eeggannee iddoon rakkoon jiru hiikuu yaalle malee garma fuulduraattu sabniif sabni walitti bu'uun kuni kana keessa dhufuu hin danda'a jechuu kooti. Sabnis bitaanis mirgaanis galee miidhamuu danda'a. Garuu olaantummaan rakkoo biyya sanaa dhibeen biyya sanaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa kana hakiimitti barbaachuutu nurra jira jechuu kooti. Fayyuun nurra jira. Inni fayyuu baannaan Oromoonis akka sabaatti ollaan keenyas akka ollaa keenyatti nagaa wajjin jiraachuun rakkoodha. Mootummaaf sabnis immoo nagaa wajjin jiraachuudhaa fi rakkoon siyaasaa kun hiikamuutu irra jira jechuudha. Baay'ee galatooma. Amma rakkoo sana amma fallisaa Tigraay fi Amaara gidduutti lola Tigraay irratti ta'e gidduutti hin ilaaltanii warra Tigraay fi warra Amaaraa gidduutti rakkoo guddaa ta'e Oromoon illee garuu baay'ee warra gumaayyoo ol jedhee wal waamamu laangoojiin itti gargaaramu waan akkasiiti. Sadarkaa sanarra kan ga'edha. Oromoodhaa fi warra Amaaraa gidduutti illee amma karaa Matakkal kana keessatti kan ga'aa ture warra Gudurkeetti waan ta'aa ture Oromoo fi Amaaraa gidduutti illee rakkoo warra Beenishaangul gidduu cimaanti warra Amaaraa warra Agawuu kana gidduutti rakkoo cimaatu uumamee jira jechaadha. Even rakkoon sun baay'ee hammaataa deemaatii jira. Bifa kanaanii akkasii nama jettan kanatti dhukkuba siyaasaa kan hiikuu hin danda'ama. Sabaaf sablammii walitti buusanii laphee namaa gargar fageessanii akkuma inni takka walitti hin fayyine gochuu irratti argamaatii jira haalli deemaa jiruuni. Kana keessatti nagaa buusuun hin danda'ama jara sana jettanii yaadu sabaaf sablammiin waliin jiraachuu kana booda. Egaa mara maajik foormulaan biraan hin jiru. Rakkoo kana hiikkachuu malee. Kubaas haa ta'u, waloonnis haa ta'u, hiikkachuu malee jechuu kooti. Hin jiru kan biraa. Isa humnaanii akka barbaannetti bulchinaayi, akka barbaannetti qabeenya saamnaa, abbaa barbaanne maal goonaa, nu Guftaal Sillaasee hin dandeenye. Mangistuu Haayilamaariyaam waggaa 17 biyya mancaasaa ture, ajjeesaa ture, hidhaa ture malee hin dandeenye. Mallas Zeenaawii fi paartii isaa waggaa 27 kanuma gubbaatti bobba'anii turanii dhuma gubbaatti isaanis waa hin arganne. Nugusaa qabee Mangistuu Haayilamaariyaam qabeenyu qabee sirni suni bu'aa hin arganne. Dhuma gubbaatti akka hin taanetti badee akka hin taanetti namni tokko toobatti faatteedha. Ofiis badanii sabas balleessuu. Ammas maajik foormulaan biraa hin jiru. Isaanittis akkasumatti amma siyaasni agaletti itti hima. Ana nageenye malee amma gorsan tokko naani jaalamu sadiyyuu hin ga'u muummichi ministeeraa haaraa kun naangootti ba'u kanaan akka obbolaatti akka maaliif gorsuu yaalanii Oromoon galma miligale yoo hin ofiif bada yoo hin Oromoo balleesseetu bada jedhee dubbadheen ture jechuudha. Ittaa yaaduu fanani. Ammeenya yaaduu kootu hin taane galmi sun rakkoo qaba. Akkatti ijaarametti rakkoo qaba. Akkatti jiraatetti rakkoo qaba. Warra achi keessa galan Sillaasees haa ta'u, Mangistuu Haayilamaariyaam haa ta'u, warruma Oromoo himatanidha. Achiinis haa ta'u, asiinis haa ta'u. Garuu namni Oromoon galma sana gale Jeneraal Tafarii Bantii fa'aa eenyu fa'i qabee rakkoo sana bira darbuu hin dandeenye. Sirna sanatu saba keenyaa ta'ee hin ijaarame. Sirna sanatu saba keenya gubbaatti ijaarame. Reeffa saba keenyaa gubbaatti ijaarame. Awwaala saba keenyaa gubbaatti ijaarame. Kuni jijjiiruu kutannoodhaani beekumsa guddaadhaani humna bal'aadhaani hoo gara fuulduraatti geggeessuu yaalame malee cal jedhee waan of sirreessu miti. Isadha achitti kan bade. Amma yeroo tokko tokko maan wajjin hin hojjettanii Oromoonni kunitti dhufaa jira, sunitti dhufaa jira, waan baay'ee jedhama. Hin dadhabne yaalleerra hin dadhabne. Maaliifin galmi sun rakkoo qaba. Warra Amaaraa maali seexana jedhu miti. Hojii akkasitti hawwata. Yeroo tokko achi geenyaan hangichi bakka achi turuudhaa fi waan danda'ame hojjetame achi turuuf barbaadama. Inni immoo rakkoo biyyaa siin jedhe sana rakkoo sadan sana. Nagaa
bal'inaan fiduu hin danda'u. Sirna dimookiraasii, sirna bulchiinsa gaarii fiduu hin danda'u. Guddina biyyaa akka biyyaatti fiduu hin danda'u. Tanuma otoo guddinan fida jedhee otoo abjuu ofiitiin deemaa jiru mootummaan hunduu Nugusa Haile Sillaaseetii qabee yeroo isaatiin farmaata irraa bu'aa ture jechuudha. Ammas rakkoodhuma sana keessa jirra. Azoortii jedhamu maraan martoo sana keessa jira ammas jechuudha. Maraan martoo sana keessa kan ba'u mogaayii jaalannus jibbuunis addunyaan barkaruma sana duwwaadha kan ba'e. Warri addunyaan biyyi baay'een rakkoo fi hiikkatte maal taate karaanuma sana baate. Warri dadhabdee maal taate akka Yugoslaafiyaa wal fixxee diigamte. Akka Raashiyaa kunoo biyya 15 ta'anii gargar ba'anii kun amma lola akkasii keessa jiru. Booda nagaan hin argamu jechuu kooti. Akka ta'utti hiikuu baannaan maraan martoo kana keessaa ba'uu hin dandeenyu. Maajiik foormulaan immoo kan biraan jiru ta'anii sabni mari'atanii sabni keenya waan murteessa fudhachuudhaa fi qophii barbaachisaa jechuudha. Qophii sana dhabuudhaanii carraa arganne, aangoo arganne, qawween naannoo harka jira, qabeenyi biyya kanaa harka jira, akka feenetti dhimma itti baanaatu asiin nu ga'ee gara fuulduraattis biyyittii hojii ga'e malee iddoon inni geessu hin qabu jechuudha.